adabayanii bakka isaa fi ilmi isaa rafanitti dhiifteetiin biyya biraa galtee amma gara baatii waggaa jalaaf dhiyaatii jechuudha. Haati naayifillee wal dhabanii addabanii biyya galte jechuudha. Soo kophaa ofii haadhas ta'ee abbas ta'ee yuutuubii guddaa kanatti dhabee jireenya biyya baqaa kana waa hunda ta'e ilma ofii guddifataa jira jechuudha. Mucaan kun dhugaa rabbiitti biyya kanatti akka durii miti jireenyi qaalaa'e mucaan immoo daa'ima xiqqaa kana dalagaan hin jiru rakkoo hamaa keessa jiratanii galee waa'ee rakkoo isaa kana deddeebi'anii dubbachuu waan akkasii kanaan salphadheetuma callise yeroo wayillee akkanuma aareetiniin ijoolleen ispoonsara taanaa fi maal jedhanii achuma namni kenna miiran deema dhiisanii ispoonsaruma Ameerikaa ka 2,200 homan galfatan 2,000 wayii kanallee hin galfanne osoo har'a boru iftaan achi aanu jedhuun ispoonsara kanaa yoo Tiraamp dhufe cufate jechuudha. Wanni abdatu tokko lafa hin jiru. Amma nuti as keessa baanus hafnus baqataan as keessa jiru baay'inaan ka nyaatameef kan nyaatamee jidduu jechuudha. Irra hedduun parsantii 85 warra nyaatamee wajji warra ispoonsara yookiin Ameerikaa yookiin Kanaadaa waan akkasii qabu. Hundumaayyuu feemasa qofa miti parsantiin irra guddaan egaa Kanaadaa kun baname carraa ta'ee har'a boru iftaani nyaatamulleen akkuma jiru jechuudha. Deemulleen jira. Waa kana hedduu wal harka kaa'e. Mucaan kun ispoonsara qabu. Namni dhaqateetu nyaatamu waan tokko uummata akka qabu naayiif rabbii ofii malee wallaahi jechuudha. Kuroo mana kana kophaa ofii keessa gala yeroo kiraa manaa dhabeefaa arabni irraa bayyettee cinqituu jira isinii galee miti. Soo kanaaf hundi keessanuyyuu bira dhaabbadhaa ilmoo qaba. Haadha ta'e abbaa ta'e biyya baqaa keessatti guddisaa jira. Hundi keessa waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa. Taphni tapha tokko akka saayikoloojikaalii mooraa isallee hin taane yoo dandeenye haa moosifnu isinii galee akka moo'atamne isinii galee namni kophaa ofii jireenya hadhaa kana keessatti ilmoo kophaa ofii guddisu haadha malee ta'oonni akka geemii kunillee moo'atamuu mooraalii nama cabsaa yoo akka kennanii fi gurguruu didee silkii naayif jalaa cabsee silkii sunillee tolfamuu didee bishaanitti darbee iimeelii paaswoordii wajjin daaraa ta'e jechuun barreeffateen kaayanne yuutuubiin isaa sabskiraayibii 150 waan akkasii qabu akkasitti egaa harka bayama baatii torba almost gara waggaatiif deemaa jechuudha. Sobaa miti kun wallaahi dhugaadha jechuudha. Kan duraan karaa saniin magee inda abdii ka jiru ittiin wal fuudhanii abbaa manaaf haadha manaa ta'anii naayifillee ittiin guddifataa turan oorruun isaanii guddaan akkasii qilleensarratti jalaafe way Oromoo harkan buune way namuma harkaa yoo buune qilleensarra jira osoo warri haa godhosonu haa godhateetiin irratti viidiyoo garagaraa kan dabbaa qabu kana gadhiifate yeroo rimsillee itti dabbaramta jechuudha. Wallaahi kama dhugaa rabbitti qilleensarra jalaa bahee akka itti gaddeebisu dhabe paaswoordii fi iimeelii waan hin beekneef silkiin immoo naayiftu bishaanitti darbe achumaan dhaame tolfamuu dide jechuudha silkiin achirra ture jechuudha. Karaa biraatiin immoo akkuma beektanii namni akkuma wal fuudhu wal jaalachuu jiru wal fuudhu jiru ilma walitti argachuu jiru wal dhabillee adda bahuu jira isa qofaan haarawan baane haadha manaa isaatiillee eega wal dhabanii adda bayanii bakka isaa fi ilmi isaa rafanitti dhiifteetiin biyya biraa galtee amma gara baatii waggaa jalaaf dhiyaatii jechuudha. Haati naayifillee wal dhabanii adda bahanii biyya galte jechuudha. Soo kophaa ofii haadhas ta'ee abbas ta'ee yuutuubii guddaa kanatti dhabee jireenya biyya baqaa kana waa hunda ta'e ilma ofii guddifataa jira jechuudha. Mucaan kun dhugaa rabbiitti biyya kanatti akka durii miti jireenyi qaalaa'e mucaan immoo daa'ima xiqqaa kana dalagaan hin jiru rakkoo hamaa keessa jiratanii galee waa'ee rakkoo isaa kana deddeebi'anii dubbachuu waan akkasii kanaan salphadheetuma callise yeroo wayillee akkanuma aareetiniin ijoolleen ispoonsara taanaa fi maal jedhanii achuma namni kenna miiran deema dhiisanii ispoonsaruma Ameerikaa ka 2,200 homan galfatan 2,000 wayii kanallee hin galfanne osoo har'a boru iftaan achi aanu jedhuun ispoonsara kanaa yoo Tiraamp dhufe cufate jechuudha. Wanni abdatu tokko lafa hin jiru. Amma nuti as keessa baanus hafnus baqataan as keessa jiru baay'inaan ka nyaatameef kan nyaatamee jidduu jechuudha. Irra hedduun parsantii 85 warra nyaatamee wajji warra ispoonsara yookiin Ameerikaa yookiin Kanaadaa waan akkasii qabu. Hundumaayyuu feemasa qofa miti parsantiin irra guddaan egaa Kanaadaa kun baname carraa ta'ee har'a boru iftaani nyaatamulleen akkuma jiru jechuudha. Deemulleen jira. Waa kana hedduu wal harka kaa'e. Mucaan kun ispoonsara qabu.
namni dhaqateetu nyaatamu waan tokko uma takkaan qabu naayifiif rabbii ofii malee wallaahi jechuudha. Kunoo mana kana kophaa ofii keessa gara yeroo kiraa manaa dhabeefaa arabni irraa bayyettee cinqituu jira isinii galee miti. Soo kanaaf hundi keessanuyyuu bira dhaabbadhaa ilmoo qaba haadha ta'e abbaa ta'e biyya baqaa keessatti guddisaa jira. Hundi keessa waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa taphni tapha tokko akka saayikoloojikaalii mooraa isallee hin taane yoo dandeenye haa moosifnu isinii galee akka mooyatamne isinii galee namni kophaa ofii jireenya hadhaa kana keessatti ilmoo kophaa ofii guddisu haadha malee wanni akka geemii kunillee mooyatamuu mooraalii nama cabsaa yoo akka carraa mooyatame saayikoloojii miidhama waan biraa jechuun jireenya baqattummaa kanarratti ta'e ilmoo kophaa guddisu irratti waan akkas akkasii rakkoo hedduun keessa waan jiruuf hin kolfina kun waan kolfanii miti. Boru jaartiin ta'e ilmoo sirratti gattee deemuu mala yookiin jaarsi kee ilmoo sirratti gattee deemuu. Loi kotu ajiga ko rakata bineensi nyaate gasko me igasko me koya dadi 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 dargaggeessa wallagaatu fudheka duru basalaale guyyaa kottu halkan kottu ani kawansa wallaale wallagaya alita beektu dhakangi beeku kolaate walla meeyoon tala deemtu garaandi tokko yaade muree hindaako lafa gaduutee ate kai kotee garaafu nadaadda buukaate kai muree tan ijaara yoo sokorruu mana taate dhufee tan silaala Jalallo so gitatate ya ijara bani jare anende gudegale ko ya ina pabani nate anenne sujalalle ko family ajaiba tu guys injara Mati nagahati atille no galatomi at aman kenna mati kabaja mati jalalati bekta mati mana kana mati jibba nan arge wallahi mati kabaja kabutu fi tambare jira mati namat bai sin jalanna Berat atille